ajjeesii sun dhaabachuu danda'uudha qaba. Viidiyoo editii mee kaasni arrabsu hunda tubar kaasni arrabsu hunda akirarra godhanii bar sagalee wayii isinii galee anaa fi asli gaafa tokko waldhabne ediit godhanii waan kana keessa nagalchanii jechuudha. Kanaaf an nama qulqulluu nama gartee nama dheessaa jiru miti nama magaalaa keessa jiraatu kuunnoo bakka dhufuu qabu hin dhufaa. Adaraa rabbi yoo rabbitti amantan waan kana keessa na baasa. Haadha faatee lubbu situ asli bira jira jawaari wali dheenne qaban. Indura waldhabnee waldhabuun oma jirtu haga mucaa kana jaala dhulaadha. Asli tida wale makiin ammoo silkii hin qabtu irrafte natta een beekoni. Maaltu buusee doktora deebisi namni buusee lufuma keetti. Doktora wii deebisi. Asli akka keerii barbaadan. Dhimma gartee sobaan maqaa wal balleessanii viidiyoo editiidhaan namni ana hidhuu miti gaarii miti wanni kun hawwii deebisaa warri muteetara warra jala jirtan wanni kun borillee immoo nama biraarratti gadu masarata waan ta'eef waan kana bakkaa balleessa dubbii sobaa kana dhaabbadhaatii mana keessa banaatii dhimma kana nama miidhaa turee fi nama miidhaa ture dallaala dhimma nama dhuunfaatii wal dhabuu jittuu fidanii keessaa muranii viidiyoo guutuu osoo hin taane viidiyoo gartee namaa wal dhabe fidanii gandummaa keessa galchanii ana gartanii itti erganii jechuudha. Wanni kun waan sobaati guyyaa tokko nama miidheen beeku amaanaa rabbii kunoo ilmaan Oromoo hundumti keessan dhageeffadha. Kana ka isinitti himu. Wanni biraatti akka hin jiru namni heega dhalate du'e kanallee itti namadha. Namni heega dhalate du'aadha. Umar koo qabu diin waan kana keessaa kunnoo akka harka hin qabne ilmaan Oromoo kaabaa kibba jirtan kunnoo dhagaa. Lafumaa fuudhanii keessa nagalchan. Lafuma qulqulluu rabbii ka waa dalagatu jechuudha. Nama waa dalagatu qulqulluu akkamitti fuudhanii badii gara qabaa jedhanii keessa galchan. Meetaa alaalaa fi yeroo ta'e meetaa hatii of magaala alaalaa nama qulqulluu boratillee okko maarree borqee roollee boos ta'a jechuu bara. Maarree bor namni biyya kana keessa jiru hundi boos ta'a jechuu bara. Kanaaf qulqulluudha nama dhukataa miti nama bakka nawaaman kamittuu dhufuu danda'u waan ta'eef haqaa fi haqa isaa adda baraa dhugaa fi dhugaa isaa adda baraa abba Jawaar Muhammad diina kiyya sitti ergee waan kana atillee dhaabbadhu laalii suuraa san kabajaa fi jaalalaan si gaafadha akka achirraa naa kaaftu na beeytana wallaal bakki itti wal agarre makka biyyatti illee manatti sitti dhufe na beeyta abbaa koo wajjin sitti dhufe na beeyta kanaaf namati wallaaltee miti namati illee beeytu waan ta'eef osoo beekuu baattee dhuga osoo beekuu baattee nama ani hin beekne hawaasa beeka jettee waan san godhuu dandeessa qulqulleessi waan kana qulqulleessi waan dhugaatiin bakka nawaamanitti dhiyaachuuf qabdu. Salaamu alaikum. Haadha faadhee waan jettu qabda. Haadha faadhee. Maawwatii qabattee haasa'u jirti kanuma warroonni natti dhiyaatanii haa ta'u warroonni gartanii hundumti keessan dhimma kiyya dhimma haala gillaadatti ilaaltanii akka wannaan jenne jechuu barbaadeeti. Koomentiilee yeroo barreessitan koomentiilee nagayaa yeroo wal jibbaatii fi yeroo gartee ruuzarratti wal arrabsinu dabreera. Tun immoo dubbii gartee nas beetii waan kanaan cooruun gaarii miti. Waan kanaan cooruun gaarii miti eenyumaa yoo ta'e akka waan kanaan coortan hin barbaadu. Akka waan kanaan taphattan hin barbaadu. Okay? Waan kanaan taphachuun gaarii miti. Taphaa miti nasbee ilma namaatiin hin taphatinaadha. Yeroo koomentii barreessan Abbo Jawaar Muhammad jalatti koomentii nagayaa barreessaa. Ruuza keessan hin nyaanne wanni irratti na jibbitan ruuzaa miti ruuzni keessanii miti waan kiyyaa hin nyaadhe. Birrii takkittii birrii namaatii yoo nyaate jedhee namni na himate itti adabamaan. Sababa ruuza nyaadhuuf yoo dhayitanii na jibbitanii namni kun jettanii kana jibbitan taate manuma keetitti hin galatte bakka sitti dhuftuun hin beektu. Tamam bakka sitti galtuun hin beektu. Ruuza kana birrii keetiin hin nyaanne guyyaa tokko. Ruuza yoo nyaadhe birrii kiyyaa nyaadhe haqa teetiin hin nyaanne haqa namaatii hin himatan
طيب ما ادري وين نجيب بتوف وين نجيب بتوف دي ما دوم فاتي جي يو نجيب بتي وانا نكم نينو ما انا ركب جايز وانا نكم ما انا ركب akanam nikam tu wanyatu nya awante jippi isi yero arruda nya duna jippi tan mirkane sidai dai tani ko jalatti wana sin charge tan argatu commenti yeko waan fakku dalagina dabadda uflala okay anarra le borulle duganti yakana bastu fi yo dugan inqabanne numbers yo duga qabadde mu ya dageeffad hunduma nama saani ittiin galata amana saani ittiin galatani warri akka yakama godhanii qalmaas dhiyeessan kun rabbiin isaanitti haa argu qulqullummaa kan keetti sibaasa obboleessatiyya yaasini kan leehin poostate sila yaasin maal balleessite si poostate jawaa Arabate posti lo godhani arsoomni korsooma keessatti wayyooma. maal gochuun maa jaayee maal balleessu Ani wannan balleesse takka hin jiru maal jiran beektaa laali saafii kenna wati duraa anuu sii mirkaneessa akka ati argitee nama dhugaa taate nama dhugaa arsooma qulqulluu saniin boontu anuu sii mirkaneessa anama Ameerikaa jiraa miti Jowaar nama xalsee miti laala ilmaan si koomando Jowaar hin arrabsina odeeffannoo qabu jawween kenna fuudhanii odeeffannoo taane itti kennan maal jettan haadha faate nama jibba dhuunfaa sirraa qabuutti kennee Akkana kunoo laal. hin qabneef fidee maxxanse malee sanii bara haadha faate wallaahi billaahi tallaahi ani arsoomni qorsoomaa keessattuu wayyooma jedhee du'a sani yoo nama maxxansanii na hidhan taate am ready jawwee kiyya koottu na fuudha sitti maa dhagaye laakiin yoo ummata kiyya dura dhaabadde ani maqaa balleesse akka mubaarak baale ajjeesa qalaa jedhee ka dubbatu taate yes wallollee yoo taate gaafa isaan ilmaan sikkoo mandoo fuudhanii ajjeesanii irra deeman namni dura dhaabatee kuni karaa miti wanni si gootan hin godhina yoo arsii isin ajjeesan self defend waan jedhamu jira ofirraa dhooga Ameerikaa keessa jiran maal yeroo ammaa kasi wajji dubbataa jiru Ameerikaa keessa jira gaafsanii haadha faatee biyya jira maal jedhan Jamaal Gudii fi jaalallo Usmaan wajjin qawwee bittee jedhanii turumbaduun ka ganamaa galgala mana banatee ilmaan sikkoo mandoo mataa irraa mura ajjeesaa jedhu haasawee sagaleen isaa nu bira jira jechuudha. Ani garee takka keessa hoo jira haadha faate wallaahi billaahi tallaahi nama amanee kafare garee mataa akka ta Jamaal Gudii keessa jirtu yookaan jaalalloon keessa jiru yookaan ilmaan sikkoo mandoo keessa jiru diidaa fi gadamii fi baaliin qabadhee nama deemuun na beektan keessa jiru yoo jiraadhee yakkummaan jawween kiyya kabajamaan ulfaataa natti murteesse ana am ready to go to jail mana hidhaa deemuudhaaf laakiin osoo waan takkan balleessin maqaa kiyyaa fi zarii tiyya guutuu arsooma kiyyaan dhaadatuudhaan haga saafiin bahutti jawwee kabajaan ulfinnaan si gaafadha irra deebii ilaalii isiin jechuu barbaade haganuma atillee saafii Jooharin hin arrabsin waan takkan yes ammallee tuqin akkas godhe kunoo dhiira nama jechuun bari ani waan kana maaltu jira beektaa yaasu mucaan kun biyya Saudi Arabiyaa tana keessa jira siigalee hadda nama waraqataan jiraatu malee akka hoolota Saudi nama gaara keessa jiraatu miti nama balleessee badaa jiraatu miti magaalaa keessa jiraata hadda mucaan kan osoo arganii fuudhaniitiin aadaa waan akkanaa gootaa jedhaniitiin ol dabarsanii mucaa kana hadda osoo irra murteessanii video saniin odoo mucaa kana lubbuu isaa irratti waan takka gaagaama tokko godhanii biyyiti biyya Saudi Arabiyaa akka keessan biyya faranjii illee taate abukaadoo illee bitatee wannu hin jedhuuti mucaan kun akkam ta'a an kanan na yaachisaa bara. Teenna isi saafii ma beeynaa mitiisi haga an hordofu gandummaa an qabu an beeki an gandummaa qaba beeki waraabadhaan mallee Jawaarin bira geessa gandummaan an qabu maali diidaa gada baale ammadhee deemu arsii guutuu wallahi saafiin hin qabu haadha faate saafiin hin qabu bakka hedduu keessatti kan argu gurbaa kana oromummaa isaa faarsu namummaa isaa faarsu
إيرو أنا إكا فيديو إني ورابني قديسا نبيكوان هنا قررني لكن قندوما أما أنك أبو خلا يس يوم ما فكرنا بقندوما نهيدا نمني إذا مو أنا كوتا نهيدا كون ركون كاب أرسي ولا أقول صوتين أرسي تو نبير رابطة صوتين عرفاته أني أرسي رادلا أرسي رادلا إن مسيك كوماندو تهالا أبان اللي اتبونون بركة كابا كونيو يكتاته إن مسيك كوماندو إسن أجيسا جراني لفرّا إسن تروغا جراني أمتا كيسان برارا برد آبادا سلف ديفنس وانجرا مجرا وفرّا دوغا يو جديكا دوبا دوتاته كونيو يكتاته جوين كي نايدو لكن يسلين الربسو يسلين أمن نيادة تجو نما سوسيتي آيوا كيساتي كومينيتي غوتو gargara turen isuma kana ayu bir abadde nama an gargara ture mallak alle gure amrul tahiro gafattu daddetan usman ukume gafattu daddetan nama bite sagale taatu makan safin isa gafin finne hola qabate mana itti daqe gafinni su darbiya rufe tingere mata dungate woliman jede wame ka wolin taye yechuda jawari yadatu male safin kun matan isa tun sana yadatu tane an kullu da rafate Ajar jawari waya sini indra kita bersabi waya sinjade kita sabar. Jawar wan kana hiyada namni kun kami hiyada tu sun luga dabar. Malaya cuda safi man kuno nama balage duriye akasi tibete. Mujana mufakenya nama dompa tu lugo de rabs. Ana man arab se ture. Asindura wololle ture blok wol gone ture ya cuda. Gaha game isa blok ye labas. Ginta kam cha isa blok ye labas. Ginta kam cha kana gabbahe mata murafida ala murmar al fakaya jedu gurati ya rabbina agesim abba miskina abba rakata abba belaya ada gabbasani yakama godani ga fa facebook miliyan al yarati matasun qalbiti an najabana alhamdulillah rabbin haqasa haba sujida rabbi haqa miskina hindarsini safi ya dugake sibasa bazawa alwan yunjur wallahi ormon heddun ajaib ji'a saddeeti siide suusitii aayuwaa keessatti koomunitii geggeessaa ture anaaf gurbaa kiyya abbaa feete gaafadha nama sagalee sii ta'aa ture yoo an yakkamaa ta'ee qulqullaawee akka turumbaduun jedhu jamaal gudii fi jaalalloo usmaan wajjin garee keessa turtee qawwee bittee ergite yoo kan jedhu taate inullee maxxanse yoo kaan ergu taate shiningii takkaa gaafsan biyya ture haadha faate atillee dhagaye biyya ture ji'a jahaana dhabanii Jamal Gudi faarratti olola banaa tura situu hiisitee maali gurbaan eessa dabreedhanii barsiisaan fa'a yoo kaan waan akkanaa godhu taate am ready isin jira qophaawee jira mana hidhaa deemuudhaaf yookaan anaafsillee akka tokko dogongoraan maxxanfamne seenaan ilmaan Oromoo ni yaadata keessattuu seenaa ilmaan Sikkoo Mandoo keessatti ni galmaa'una jechuudha warri yakkamaa ka waan kana balleesse yes jawwesi wajjin jira hagan hedee irraa bu'uu barbaadan Galatom Yasini yaaduma kee kanarratti kan Abbo Jawar Muhammad abbaa kooti viidiyoo tanallee hundumti keessan Abbo Jawar Muhammad tokkokkii qabaa in arga an nama qulqulluudha nama najibbutu garteetini sitti erge malee waanuma tokko keessaa hin jiru wallahi tunta rabbii fi ani wali quba qabu أنت يدبج جو كناف سورة سان كبجاني سينغا فنا بكسني نوكاسا يو يمو كورتا ممبر باجي سي بكي سينغا تاني تديا چوف قطي أنكنا سينغا بكا برباجي سوتي بكي سينغا تاني تي أنما نغياتي نما علماء غوتون بيتو نما علماء بيا بيتو أبو جوار محمد hadara oromummaa hadara Sikkoo Mandoo lafee hawaasa keenya qabsaa'ota keenya ka dabaraniitiin si qabeetiin jira dubbii kiyya naalaal irra deebi abbaa murtii abbaa dhugaa abbaa haqaa suuraa kiyya gubbarratti odeeffannoolee sobaa sitti kenna waan ta'eef hadara rabbii irra deebi iti cheekna dubbatu maantu beeka jala kana fa jiraachuun malaakan wanagaa dubbadduuti irra deebi marre duuba malle nagaa dubbachuu jira rafaate jalli isaa kee maqaa kan kee ka inni amma sirra maxxanse san fa ittiin maqaa kan kee eenyu jedhee maxxanse sila
dhiisi maqaan kiyya saafii amaanii akkuma taktakii kana jedhaa maqaan kiyyallee kadhaloota isuma yoo badii qabaadhe badii kiyyaan na hidhii na gara fi feetullee na qali yaa abbo Jawaar Muhammad yaa nama dhugaa suuraa kiyya san naa laali suuraa kiyya qofa osoo hin taane ka iluu ka moollaayi ka namoota hedduu dhaabbadhaati laala nuu laalaati nu badii qabaannaan nu waamaa kun dhiyaachuudhaaf qophiidha. Abbo Jawaar Muhammad ati nama haqaati nama dhugaati nama maqaan nama hundubbatin suuraa ebelu laalin jedhini suuraa nulle carraan nu kan kaasaaf humaana jamaan carraan ishii koy jamaalatu muratu sittul dabarra carraan deema jamsitu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ummatiki inna kam jirtan dhimmi amma deemaa jiru kuni waa lamarraa dhufe beeka miidhamni gamana uumamee jedhu ijoollee keenya warra karaa baharaatiin rakkoon hiyyummaa itti jirtu rakkoo maatii ofii fi isarra illee jirtu ofirraa jijjiiruuf jecha biyyaa bahaa turan ka karaa asin yamanii fi rakkataa turan kana ka as keessatti du'a isaa namni osoo hin beekin ajjeefamuu isaa osoo namni hin beekin ka hin jiraaf hin jiru isaa osoo namni hin beekin karaa kanatti dararamaa turan cubbuu namoota saniitu har'a ol burqaa jiranatti fakkaata yoo laala. Kanaaf miidhamtoota hedduutu miidhamaa ture miidhamtoota san rabbiin har'a jazaa deebisaa jira warra jara san dho'isaanis tahee ifattis tahee nama miidhaa turantu har'a waan san rabbiin haqa namoota miidhamaa turanii san baasaa jira jechuudha. Namoota kalee miidhaman irratti immoo amma immoo waa lamatu jira. Namoonni miidhaa san geessaa turanii fi namoonni miidhaa sun akka gahu harka keessaa qaban yeroo calalliin godhamaa jiru keessatti ammallee namoonni nagaa miidhamuun isaaniin oolaman. Maaliif jennaan odeeffannoon kennamaa jiru kun namarraa kennama. Namni kun immoo nama siif ilaalcha gaarii qabullee jira. Nama immoo jiraachuma keen barbaannilleetu jira. Ka iddoo akkana kanatti fuudhee si fannisuu barbaadutu illee jira. Kanaaf wanni guddaan beekamuu qabu namni rakkoolee adda addaa kana uumu iftoominaan awwaluma as bahee taa'ee maqaa isaa maqaa mattaawoqiyaa yookaan paaspoortii isaatii fi maqaa abbaa isaatiin qulqullaa'ee taa'ee waan dalagu. Namoonni yeroo aga ammaa kanatti namoota fakkeenya poostii ta'an hedduu yoo xiinxalitanii ilaaltanii namni maqaa isaa qulqulluun maqaa isaatii fi maqaa abbaa isaatiin poostii ta'ee mee if duuba deemaa poostiiwwan sallaala hin jiran hedduun isaanii namoota biraa ilaalchi biraatiin kallattii biraatiin as bahee ummata kana keessee wanni fedhe galteeti obboleessa kiyya dabarseeti yakkaaf hin laatan yakkamaa godheetiin hin laatan kana waan amma laallamu qabus waan sani kanaaf namoota ajjeesaa namoota akkana godhaa namoota reebaa namoota saamaa wanni jedhu suni isarraa hin agarre waan hin argin tokko dhugaa dubbachuuf hin agarre saafin ilaalcha keessan keessa hin jiru namoota akkasiisan keessa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Roobsan itti fufi jarraan keeti. Okay, Robsano. Oye. Banna karaa deemalle osoo na dabarsite amma jechu kolfee makiinaa keessa haadha baate of keessatti fincaanee dhufe jechuun sagalee Ahmad Culullee dhage. Bakka shamarran arsiisan natti qaawwite, okay? San dhiifama gaafadhee maaliif na bossatamaa an dhiifama gaafadhee haadha faate surree mukaan godhadhe mataan baafadhee dhiifama gaafadhee haadhatee na gargaaree ofii kiyyaa ofirratti fincaanee osoo dubbiin kun hin dhufin dhiifama gaafadhee jira. Kanammoo saafillee naaraga asillee naaraga aslillee naaraga. Okay. Yoo akkuma Ahmad Culullee baanu na qalatu barbaadan koottaa na qalata. Mataan kan kee yakkamaadha maaf jennaani ijoolleen kun odoo qabdii bahaatii haadha faatee dubbiin harkisina please. Okay. Dubbiin harkifnu ati dhimmi kan kee maal balleessitee postatamte saafi. Waa takka badii beekuun badii takka hin qabuun waggaa 5 dura nama dhuunfaatiin wallamne waggaa 5 dura. Sa'aatii sanitti namni ati ajjeesaa jettee hin jira. Waggaa hin jenne koo keessaa maali kana moo
Raafi. Raafi anam malalaal wanti isin dubbachuu barbaadu naku tara nama isin dura jiru nama saati tokkos keessa taa'aa jiru jira kiyaatu muratte Arragaan sitti fidee dhufee barragaa. No. Anillee xumurataa jira saafii kiyya. Amma gadi bari waan balleessinillee waan hin balleessinillee dhiifama gaafachuun itti deebi'uu dhabu bakka waan irratti si gosotan san. kan dhiifamallee gaafadde Abu Jawaar Mohammed ko honda Maaliif Jawaar dhiifama gaafatama? Kaati dhiifama gaafatuu qabdu ummata. ummanne Warra sitti mufate san. har'aamii duraan dhiifama gaafadde waggaa 5 dura dhiifama gaafadde waa kanarratti Safi, waa balleessitee waa ofii beektaa maa jirta namni kun callisee taa'aa jira maaltu si jirta habibi maal ofi beekaa miti ni sikaatis namni kun ani akkamitti callisee ta'a dubbii sobaatiin kan maqaan nama daaru ila sifamaa miti harka mormataa jiru nama baay'eedha viidiyoo wanni isa bira ga'e sagalee kee haa ta'u video kee haa ta'u wallahi qosa akkana kanan jaalladha wallahi ila video saafota anuusi ergaa saafi siifillee si erga Raafi kun maka balleessaa dhabuleessa kiyya dhaggeeffadhu yeroo baay'ee sagalee naggu koy waan takka dubbadha koy waan takka dubbadha an dhaggeeffadhu mucaan kun dubartiin gudeenne malle qarraan nyaanne kun qaamas keessa taa'ee ati maa warwaatta sila jedhuun kan bakka argetti dubartii ulfeessaa deemu jechuudha. Siigalee ammas keessa maa warwaatta namni yakkan qabne qulqulluun lafaa ka'ee himatame. Ruuzii inni nyaatu jibbitaniitiin fuutanii dabarsitanii kennitan kijibtoota jechuudha. Maan yoo ol ka'ee dhaabatee iyye. Hai akka keessanii muqiima baadiyyaa waan akka jiraata sanii fakkaate moo maal inni uummata jazba. ila dhagayin sitti ma ibsa amma furmaanni jiru video nati qabattee dhufte video gartee shiraan na gubbarra itti dalagameedha shiraan taa'ame awwala natti ergame birrii 3,000 ergitamoo video kana si bossonnaa naan jedhan video shiraan na gubbarra itti dalagame video yoo an dhugaan ila kun ummanni Harargee bal'aan ummanni Oromoo bal'aan communitiin biyya kana keessa jirta wallahi billahi ani waan jedhe san waldhaba dhuunfaa waldhabne san gubbarratti ganda tuute jennaan gabbee jilbiifadhe akkatti kamaamma shurrubbee faa beekan ati nama dhuunfaatii waldhabde jedhanii jilbiifadhee warra walloo dhiifama gaafadhee bira kute tamaam tayyib Anis bara biiduma sanin argee biidoo san isi fallee. viidiyoon sun viidiyoo kitibaatii siin jedhe laata Biidoo gaa AI itti naqee beektaa? AI itti naqeetiin gaafadhee biidoon suni biidoo kijibaatii miti edit illee taatee miti. Gaafa san ibsaa nun boksime ibsaa maayikii nu qabadhu maali sa'aatii lamaas teenye oluma baatanii dubbattaniisa. Dhiifama dubbadhu kenoo maayikii qaban. Ayyee amma furmaanni jiru Jawaar Mohammeditti haadha siinqee erguudha. Haati siinqee kun nu gidduu jirti miti Oromoon maal jedha seetanii yoo haati siinqee kaatee dhaabbattee waraannuun dhaabbataa jedhan. Amma furmaanni saafii kana qofadha jechuudha. Haadha kaatee gara Jawaar Mohammeditti nu imali. Jawaar ansaafi kun nama sirratti qoosuuf nama sirratti hin qoosnellee waliin hin beektu. Jawaar Mohammad haadha siinqeetiif miti agaaziidhaafuu nama dhaabatuu miti garuu namni Jawaar Mohammad dhaabatuu fi nama viidiyoo kana itti ergetuyyuu Jawaar mucaan kun dhimma nama dhuunfaatiif dubbate hammeenyaaf hin dubbanne gaafa lola walloo san hin jiru hin dubbanne nama waan kanallee godhuu miti viidiyoo kana dogongoraan sitti erginee dhiifama nuu godhii jedheetiin nama suuraa san itti ergetu Jawaar hin dhiifama gaafatee dubbatachuu qaba malee Jawaar haadha siinqeetii miti agaaziinuu waan qabdu natti hin fakkaatu. ila asumarratti nama suuraatti ergee akkamiin mee jara keenya keessa dubbuu dubballee irraa isinirraa gabbuun dhaggeeffata qalbii jirtan. Dubbatu asuma taa'u jirtan inni dubbattanii asuma dhaggeeffatu jira dubbuu takka nagu dhaggeeffatu ka dubbataa jiru Jawaar gisa ka qabatu dubbuma dhugaa takka itti saabii kana. Wanni jirtu saabii wanni ati beekuu qabdu poostii qofaa miti akka dabarsee koominiitiitti sin kanine dubbiin ta poostii caalaa dabarsanii koominiitiin achi keessa jirtu na dubbisaa jaanii ni dubbisanii nama kana hoodhaa jee dabarsee itti kan akka achitti sin kanine koominiitii kanatti wawwaadhu koominiitii dubbisi na hawaasa wajji jirtu jechuudha. Kabiyya kunno dhaggeeffadhu asirratti bakka Jawaar Mohammad dhaqe jedhatti dhaqee qulqulleessuuf qophiidha an nama nagayaati nama nagayaati nama Muktaar Kadir wajjin oolu nama qulqulluudha
nama guyyaa tokko waa balleessee beekuu miti kunnoo abbo Jawaar Mohammad na qulqulleessee bakka ati jettatti sii du'aa dhaga'e yoo badii qabaadhe na haa gurraa wallahi billah bakka community wallotti dubbachuu wallotti dhaqe community wallotti dhaqe ishee dubbiin ta'e achii wal qabatte Namni walaa si haa balleessu community walloo maali godha community boodii moo'ii imsaallee mannaa nama guddaa osoo hin jedhee sagalee isaa dubbaan si jira ergama qabaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo takkatti yoo jira. nama nurraa mootii qabatu qabsiisu mootiin irratti hin qabine adeemtee mootiin irraa qabsiisu. Ila dhaggeeffadhu waan ati beekuu qabdu akkuma amma ibsaan jalqaba qunna gara dubbatee ture. Anillee amma kan jedhaa jiru maali? Yaanni amma jiru poostati qofaa miti. Poostii yeroo si poostatu waa jedhee maali? Ragaan isaa maali? Inni maali? Dhimma jedhuun haasaa turan. Amma wanni jiru guddaan warri ragaan bira dhiyaatee ragaan qabatamaan itti dhiyaatellee kophatti calalamaadhaan argite. Warri kunniin ammoo warra ragaan nu bira dhiyaatee jedhanii kophatti calalamaa jiran waan ta'eef. Atamma as keessatti hin calalamne iyyuu ammatti ammoo wanni ati balleessite hin jiru miskiina namni hundinuu si beeka. Namni hundinuu si beeka waan ammootu ati miskiinummaa kan keetiif asirratti hiitu malee nutillee si beennaa namni ammootu sheeshimaa fi shaayii atuunattee bultu sanatti hinaafeet dhimma kana akka isa bira dhaqu godhanii dhugatti dubbachuuf wanni kan dhibba keessaa dhibbatti waan ta'amuu hin qabnellee nutillee akkasuma jenna atillee ammattillee taanaan akka namoota biraa miira keessa galteellee hin jedhine maaliif jennaan abbaan maan dura ergisuun yoo rabbii ofii sodaateet hin jedhe miskiin akkana kana keessaa hambisuun dirqama Jawaar ammoo nama adda baafachuu hin danda'u lammaffaa viidiyoo namaa yoo fuudhan viidiyoo namni ammaan tana waa jechuu danda'a miira keessa akkatti waa jechuu danda'a ati ammoo viidiyoo kanaa oli nama feetee waa jechuu danda'a garuu ammoo waan kana keessa akka harkatti hin qabne biyya san keessa jiraattee waan kana keessaayyuu yeroo tokkotti tanaayyuu akka waan kana keessatti quba hin qabne eenyuyyuu hin beeka jechuudha miskiina rabbiiti nama jireenya ofii tattaaffatee buluudha kanaaf namnummaan viidiyoo kana fuutee harki kan kee gara Jawaarii ergite mucaa kana dogoggoraan sirratti ergee jira mucaa kana dogoggoraa ergee jira jedhaati mucaa kana keessaa baata yoo haasa'e malee yoo dubbate malee yoo haqa namaa baasuuf tattaaffate malee isaafiin guyyaa takka waan akkanaa irra hirmaannaa waan akkanaa hin qabu ammallee taana atillee Jawaarii wanni gaafachuu qabdu yoo jiraate karama ergaa garagaraatiin namoonni illee akka haadha faaxeefallee wanti himuu qaban yoo jiraate karaa ergaa sooshaal miidiyaatiin namni kun akka waan balleessine fakkeenyaaf akka ragaa eegaman xafame hundi namaa Jawaar amma waa dubbatee tureera akkan argetti namni manxafamu hundi yakkamaa miti haga akka yakki isaa qoratamee irra ga'utti namni manxafamu hundi yakkamaa miti shakkamaadha malee shakkamatu manxafamee jira malee yakkamaa miti shakkamaa ammoo baasaa yakkamaallee ifa baasaa jira akka yakkamaa san siin goone gaafadhu siin jechuu barbaadani tanuma wannaan jechu.